Awurooppaa irraa kaateetu Awustiraaliyaa irraa woboo fi waa walitti qaba jettee meeqa buusa uummati keenya waan rakkate argatu irraa waan buusu sanarraa tiraanispoortii kutattee waan buusu sanarraa bashannantee waan buusu sanarraa akomodeeshinii hoteela nyaata kana hundumaa gooteetu abaaboo woboof maal dhalaattati. Qabsoo akkasittiin quucarsaa turan sanadha dura dhaabbanne sodaa tokko malee dhoksaa tokko malee hooksaanii fanxoon fayyisu hin hooqne qarqara nin malaase. Waraanni bilisummaa Oromoo akkasitti jira. Kanaaf ijoollee qondaala waraanaa waliin quunnamtii qabnaa maal goona mee qondaala waraanaa quunnamtii waliin qaba sanatti ajaja kennaniitu iddoo akkasitti bobba'ee kana hojjedhu jedharree nama tokko waliin qabaachuu danda'u sila sitti meera. Gadheeni saba guddaa keessatti akkuma midhaan ooyiruu guddaarra jiru qamadii keessaa inkirdaadii yookaan ashaambillee hin dhimne saba guddaa keessaallee gadheen ittiin jedhan hin dhimne akkasuma nu keessas ni jira. Nama tokko lama sadii quunnamuu ni dandeessa. Har'aa quunnamtiin akka durii miti. Harka nama tokkorra jira. Iddoo barbaaddetti waan dhanaafsi amma tuufne egar iddoo biraa jira waan ta'eef. Isa akkasitti quunnamtii akkasiin horame kanarraa nama quunnamuu dandeessa ta'a. Quunnamtii akkasii warri qabu sun immoo guutummaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan qondaala jaarmiyaa wayii tokko harkaa qabu ta'e bakka bu'ee hojjechuu waan akkasiitis gochuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafu qawweetummoo waan sana jijjiira qawwicha immoo ka harkaa qabu numaa hin danda'amu sun. Namni galee siyaasni hin jiru dippiloomaasiin hin jiru kaleessa beekisuu fi uffataniituma Waashingten DC keessaa waajjira qabu turan taa'ama turanii maaliif akka Oromoon asitti wareegamu gaaf tokko namni dubbate faranjiin kamiyyuu biyyi kamiyyuu beeku hin jiru. Har'a garuu eessatti du'aa jirra maaliif du'aa jirra eenyuun dubbisaa jirra maal dubbisaa jirra hin beekna sanammoo himachuun hin feesisu. Nuti biyya miti biyya waan hin taaneef immoo waajirri nuti biyya alaatti bananne hin jiru. Nu riphee lola akka riphee lolaatti immoo bosonuu waliinis hojjetaa jirra. Qeerransa waliinis hojjetaa jira. Qeerransiif bosonuun garuu wal faallaa. Kana himachuun immoo nun feesisu. Iddoo tokko yoo mararfannaa hanga fal'aanaa arganne hin tuffannu. Inni tokko immoo isarra darbee mararfannaa akaafaa yoo nuu kenne galata isaati. Kana hundumaa arganneetuma hojjechuu jira. Kaapitaalli waraana bilisummaa Oromoo anaaf si har'a beeknu birrii 10 birrii 5 yookaan doolaara 10 doolaara 5 miti. Sanaanii nun jilbeeffachiisu diyaaspooraan. Kaapitaalli keenya baasiin guyyaayyuu miiliyoona 10 miiliyoona 20 ta'e. Kanaan lola waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa nama tokko guutiitii 100 fi sanaa ol guutii rasaasa waraana 10,000 meeqa 30 40 50 sanaa ol. Oromiyaa guutuu keessatti qawween kun guyyaarraa guyyaatti dhuka'u rasaasa nyaata. Eessaa dhufe warra baruu barbaadu qofaatu ani keessan jiru waan ta'eef hojiin hin jiru itti fakkaatee kana gaafata. An kanarraa hafe hojiin hojjetamaa jiru asuma dirreerraa asuma miseensisaas asuma hooggannisaas asuma qondaalchisaas asuma bulchiinsisaas hin jiru. Warri immoo qeenca xurii kana keessaatii yoo waa hanqate qabsoon galman geessu taanaan hanqa qeenca xurii kanaa namni nuu gumaachaa jiru immoo inni immoo wal beekna hin dubbatus hin himatus waan gochuu qabu beekaaf godha himachuuf miti inni akkasii immoo hojii marra jira. An kanarraa hafe gariinsaa biyyatti dacha'ee galee bakka sanatti goyyomee goyyomtii gaabbii hamaa keessa seenee jennaan gara dhaqu dhabee hojiin qabu hojiin beeku. Maaliif jennaan waanuma bubuutu ummata dafqee biyya faranjii keessatti dafqasaa dhangalaasee beekumsa caalaa dafqadha dhangalaasa uummati Oromoo. Akkasittiin ummata waa guduunfate irraa waa fuudhatee qoonqoo lafee dhiiga xurii akkasii irraati waa butatee warra nyaataa turetu amma daandii sana cufe abaa'oo booda. Ummatis waan maluuf qofa kennuutti ka'e. Har'a as deemtee